Tole kabajamoo fi jaallatamoo miseensota maatii YouTube channel Generation Success akkam jirtu nagaan waaqayyoo lafa jirtanittis isiniif habayyatu jecha egaa barnoota keenya yeroo darbees waliin ilaalaa turre ammas itti fufna jechuudha. Koorsiin irra waliin ilaallu koorsii General Physics bartoota Natural Streamitiif freshman jechuudha. Egaa yeroo darbe General Mathematics akkasumas General Physics waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Gama toora YouTube channel Bonanzaatiin ilaalaa turre jechuudha. Erga yeroo dhiyootiis immoo gama YouTube mataa kiyyaa deebisee jira gara YouTube channel Generation Success kan jedhurraan General Mathematics fi General Physics akkasumas immoo Physics koorsiiwwan kabiroolee nuuf hojjetamu namoonni jettan yoo jiraatan Physics gosa kamiyyuu hojjechuuf freedha jechuudha. Akkasuma immoo Mathematics alattis waan biraa gama dandeenyu ni hojjenna jechuudha. Egaa namoonni toora YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina, hiriyoota keessan illee share godhaa fi affeera irraa baradhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Barnoonni keenya General Physics chapter 3 Fluid Mechanics kan jedhu part 1 isaa waliin yeroo darbe jalqabnee turre. Edduun keessa maal wonu xumura adda maaliif kuttan jechaa jirtu. Egaa ani sababuma yeroo tokko busy ta'uu fi haalonni tokko naaf mijachuu didaniifan badee ture dhufa jechuudha. Hangana danda'ametti yeroodhaan isin biraan ga'uu yaala. Egaa arra kan waliin ilaallu part 2 isaa partii irraa kanaanis immoo partii 3 tti dhuma. Partii 3 tti qoodeen jira. Partii 3ffaa isaa immoo dafeen isin biraan ga'uu danda'ame tosin mid examine eegalinan partii 3 isaas isin biraan ga'a jechuudha. Egaa partii tun density and pressure in static fluid kan jedhu waliin ilaallaa irraa. Density and pressure in static fluids. Density fi pressure static fluid condition in static fluid da static yeroo ta'u fluidin static fi dynamic jiran yeroo darbe waa'ee static fi dynamic ilaala turre. Static yeroo at rest da yeroo objectin sun boqonnarra jiru. Dynamic immoo yeroo sochirra jiru, yeroo jijjiiramne jiru jechuudha. Change in position yeroo jiru dynamic da, amma garuu static da when the position is at rest jechuudha. Kanaaf yeroo kana propertiin pressurein isaa maal fakkaata, density'n isaa maal fakkaata waan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf har'atti density irraa kaana. Density kana definition isaa irraa yoo kaanu, density is the quantity of mass per unit volume. Density jechuun akkuma kutaa gadi irraa qabdanii barachaa dhuftan rukkina jechuudha. Rukkinni ratio mass ida gara volume itti yookaan immoo ratio hanga objectii sanaa volume isaati yoo irra ratio achirraa argamu rukkina isaati jennee fudhanna. SI unit isaa kilogram per meter cube. Kana mathematics masaarraa argattu. Roon maal jedha? Mass over volume dha. Massin kilogram dha. Volume meter cube. Sababni isaa volume is 3D. Volume 3 dimension dha. Area A square kan jedhamu, area meter square kan ta'e, area is 2 dimensional. Kanaaf kun volume 3D waan ta'eef meter cube dha. Kanaafu SI unit in density kilogram per meter cube dha jechuudha. Mathematically, rho is equal to mass over volume, where mass is the mass of the object and volume V is the volume of the given object. Objecti kan namarratti hundoofnetu mass isaa volume isaa argannaan rho isaa salphaadhumatti furraa jechuudha. Yookaan immoo density waan sana salphaadhumatti argachuu dandeenya. Kanaaf density'n isiniif haaraa miti jedhee yaada. Inni kan biraa specific gravity da yookaan SG kan jennu kan. Specific gravity defined as the ratio of the density of the substance to the density of another substance. It is taken as a standard. Specific gravity kan jennu kun ratio density objectii lama gidduu jirudha. Ratio density objectii lama gidduu jiru. Objectii A fi B yoo jiraatan ratio density objectii A fi B gidduudha argannu specific gravity jedhama. Specific gravity jenna. Specific gravity kun
ratio dhanneerra ratio rukkina objectii kenname lama gidduu jiru yookaan immoo wanta nuuf kenname lama yoo qabaanne a fi b yoo ta'u fakkeenyaaf yookaan objectiin nuuf kenname object A and object B, then the ratio between the density of object A and the density of object B is called specific gravity. Specific gravity kan jennu gaa ratio density objectota lamaan gidduu jiruuti. San keessa objectiin anna tokko akka standarditti ka fayyadamnu jira. Akka standarditti yookaan immoo akka addunyaalessa kan ta'e yookaan immoo value dhaabbataa kan qabu. Fakkeenyaaf akka acceleration due to gravity yookaan the acceleration near the gravity is about 9.8 meter per second square kan jennu yookaan immoo 9.8 meter per second square guula harkisa dacheeti kan jennu sun unity akka waan gatii waltawaa accelerationiti. Akka sana densitiin kunis waltawaadha jechuudha. Inni tokko kan isa objectii tokko nuuf kennama, kan objectii isa kanaa immoo waltawaa isaa beekna. Sanaa booda ratio objectii isa nuuf kennamee fi kan waltawaa kanaa yoo fudhanne specific gravity argannaa jechuudha. Specific gravity kun unitlessidha yookaan unitiin qabu. Sababni isaa ratio unitiin isaanii irraa jala wal fakkaatu yeroo isaan wal balleessu jechuun qawaamaa fi qawaamsaa unitii wal fakkaannan wal balleessa. Sanaa booda lakkoofsa qofa arganna. Waltawaa kana immoo akkamittiin beekuu dandeenya yookaan immoo density waltawaan kun value isaa meeqa isa jedhuuf the density of pure water at 4 degrees Celsius is usually taken as a standard and has value 1 times 10 to the power of 3 kilogram meter per second cube, not meter per second square, it is meter cube. Density of pure water rukkina bishaan qulqulluu degree centigrade 4 irratti yoo fudhanne rukkinni isaa 1,000dha. 1,000 kun waltawaadha jechuudha. Akka waltawaatti nu fayyada. 1,000 kun waltawaa nuuf ta'ee nu fayyada jechuudha. Inni ittaan specific gravity is a dimensionless quantity and the same in any system of measurement. Specific gravity kun kallattiin qabu jenneerra akkasumas immoo systemii kam keessatti iyyuu wal fakkaataadha. Wal fakkaataa jechuun value isaatu dhaabbataadha tunta haalli nuti itti barbaannu inni sun waltawaadha kan kenname irratti hundoofnee arganna. Kanaaf wanti nuti argannu lakkoofsa qofa arganna, unity kan hin qabne waltawaa sana irratti waltawaa sanaaf hiruudhaan jechuudha. As an example, the density of aluminium is 2.7 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube. So now the specific gravity is jedha. Akka fakkeenyaatti the density of aluminium yookaan rukkina aluminium fudhanne rukkinni aluminium 2.7 baay'isuu 10 the power of 3 kilogram per meter cube dha. 2.7 baay'isuu 1 kilogram per meter cube dha. So now the specific gravity is kan immoo amma argaa rukkina aluminium kana arganne specific gravity isa akkaataa kamiin barbaanna. Fakkeenyi kana irratti hundoofne egaa ka hunda isaanii hojjechuu dandeenya. Specific gravity aluminium kana argachuudhaaf rukkina aluminium sanuuf kenname kana hiruu isa waltawaa sana 1,000 ofirra. Sanaa booda 1,000 yoo wal'aanse 2.7 nuuf jechuudha. Kanaaf specific gravity kan aluminium 2.7 ta'a jechuudha. Inni kan biraan pressure-dha. Inni kan biroo pressure-dha. Pressure defined as the ratio of the force acting perpendicular to the surface of the area or which is the force acts jechuudha. Pressure immoo akkamitti ibsama? Pressure ratio force perpendicular to act on the surface of the area. Kana jechuun fakkeenyaaf harka keenyaan minjaala irra teenyu kana yoo qabnee gadi dhiifne yookaan immoo gaafa minjaala gubbaa teenyu nuti minjaala kana guutummaa isaatti duuchuu dandeenyu yookaan immoo fakkeenyi bareedaan harka keenya kana yoo girgiddaa kana dhiifne yookaan immoo keenyaa manaa kana yoo harka keenyaan qabnee humna irratti kan dalageessinu yoo ta'e harka keenya guutummaa keenyaa kana dhoksuu hin danda'u. Yeroo kana maal godhaa? Guutummaa keenyaa kana keessaa bakka murtoofte wayii yookaan immoo eeriyaa murtoofte wayii qabata harka keenya. Bakki harka keenya qabate sun surface area shin jennu ishee sanadha. Surface area shin jennu
eeriitti bakka harka keenyaan haguugamte sanaadha. Eeriyaa sanarratti jechuudha dhiibbaa kan geggeessinu. Kanaaf foorsiin nuti perpendikularidha yookaan 90 digriidhaan girgiddaa kanarratti geessisnu eeriyaa murtoofte sana harkaan qabnee foorsii sana hiruu eeriittiidhaaf yoo irre pireejarii argannaa jechuudha. Kanaaf inni kun akkas jechuudha. SI yuunitiin isaa niwutoon per meetira iskeeriidha. Kan niwutoonii foorsiin niwutooniidhaan safaramaa eeriyaa meetira iskeeriidhaanii. Kanaaf niwutoon per meetira iskeeriin pireejariidha jechuudha. Karaa biraa paaskaalii jechuu dandeenya isa paaskaalii jechuu dandeenya. Inni kan biraan common unit of pressure measurementiin kan biraa atmosferiidha. Atmosferiidha. Akka standardiitti kan jiru waan atmosferiin 101.3 kiiloo paaskaaliidha. Waan atmosferiin 101.3 kiiloo paaskaaliidha. Kana jechuun atmosferiin baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha. Paaskaaliin xiqqaadha. Lala garaagarummaa 101.3 baay'isu 1,000tiin paaskaaliirra guddataa jechuudha atmosferri tokko. Kanaaf egaa kaalkuleeshinii keenya gaafa fayyadamnu kun immoo probleemii tokko nuuf kenname probleemii sana hojjedhu jedhamee gaafa nuuf kenname pireejarii yoo nuuf hin kennamne waan atmosferii fayyadamna jechuudha. Inni kun icciitii fiiziksii nuuf keessaa qabudha. Yoo atmosferii nuuf hin kennamne waan atmosferii fayyadamneetu hojjannaa jechuudha. Inni kan biraan mathematically pireejariin force over area dha. Forsichi perpendicularidha. 90 degrees ta'e ta'uu qaba. The pressure produced by the column of fluid heat H and the density rho is given by pressure of fluid is equal to rho GH. Jarreen kana sadan walii baay'ina. Rho density fluidii sana, heat yookaan hojjaa fluidii sana, gravity acceleration due to gravity jarreen kana sadan yoo waliin baay'ina the pressure of fluid arganna. Pressure of fluid arganna. Note yookaan tuqaalee beekamuu qaban yookaan qabxiiwwan beekamuudha qaban. All points at same level in a fluid have same pressure. At same level. All points at same level in a fluid have same pressure. Kana jechuun maal jechuudha? Fluidii kenname keessatti pointoonni hundiyyuu levelii wal fakkaatarra kan jiran yookaan immoo levelii tokkorra kan jiran pressuriin isaanii wal fakkaataadha. Fluidii tokko fudhannee fluidii sana keessatti pointoota hundarratti pointoonni hundi levelii tokko irratti kan argaman ta'ee pressuriin isaanii wal fakkaataadha. Fluid pressure increases as the depth of fluid increases. Dhiibbaan pressure tokko dhiibbaan fluidii tokko dabalaa kan adeemu akkaataan gadi fageenyi fluidii sana dabalaa adeemu ni jedha. Akkaataan gadi fageenyi fluidii sana dabalaa adeemu. Kana jechuun fakkeenya namni tokko bishaan yookaan haroo ciisu keessatti yoo dhagaa xiqqaa gadi darbitan dhagaa xiqqaa yoo keessatti gadi darbitan yookaan immoo wanta sirriitti keessa gadi hin buune wanta sirriitti bishaan sana keessatti gadi fagaatee dhaqee lafa qaqqabuu hin dandeenye yoo gadi darbitan dhiibbaan nuti achirraa argannu hanguma wantichi adeeme sana yookaan immoo hanguma wanta nuti itti darbine sun adeeme sana garuu dhagaa guddaa yookaan immoo wanta baay'ee ulfaataa ta'e yoo keessatti gadi darbine wanti ulfaataa sun maal ta'a kallattumaan dafee dhaqee dachee godaa tuqa. Yeroo kana akkuma gadi fageenyi fluidii sanaa gadi dabalaa adeemuun dhiibbaan inni geessisus dabalaa adeemaa jechuudha. Karaa biraa akkasi. Inni kan biraa fluid pressure does not depend on the shape of the container. Fluid pressure yookaan immoo dhiibbaan fluidota boca dhangala'aa sana ittiin qabnu irratti hundaa'a yookaan immoo meeshaa nuti ittiin dhangala'aa sana qabannu boca isaanii irratti hundaa'anii jechuu barbaadeeti. Kanaaf poointoota kana sadan sirriitti beekuun isinirra jiraataa jechuudha. Inni kan biraa atmospheric pressure. Atmospheric pressure is a pressure occurred due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth. Atmospheric pressure jechuun pressure akkamati? Pressure yeroo atmosferri kun dachee irratti dhiibbaa geessisu uumamuudha. Yeroo atmosferri dachee irratti dhiibbaa geessisu kan uumamu atmospheric pressure jedhama. Atmospheric pressure decreases with increase in altitude as a result of decrease in the density of air. Atmospheric pressure kun decrease kan inni ta'u yookaan immoo kan inni hirrachaa deemu yookaan immoo dhiibbaa atmospheric pressure kun dachee irratti geessisu hirrachaa kan inni adeemu akkaatuma dheerinni
yookaan immoo altituudiin dabalaa adeemu. Altituudiin gaafa dabalaa adeemu densitiin eeriin qabu ni xiqqaata. Densitiin eeriin qabu xiqqaata jechuun immoo dhiibbaan inni geessisu xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hariiroon as gidduu jiru as altitude increase the atmospheric pressure decrease and vice versa. As altitude decrease the atmospheric pressure increase ta'a jechuudha. Inni kan biraan gauge pressure. Gauge pressure is the difference in pressure between system and the surrounding atmosphere. Gauge pressure kan jennu immoo pressure garaagarummaa pressure systemii fi pressure atmospheric gidduu jirudha. Pressure systemii fi pressure atmospheric gidduu jirudha. Garaagarummaa jira sana lamaan gidduu jiru gauge pressure jennaan. NB, since the gauge pressure is relative to atmospheric pressure, it is positive if system pressure is above atmospheric pressure and vice versa. Kun gauge pressure baay'inaan relate kan inni ta'u atmospheric pressure itti. Kanaaf sanarra dhaabbannee gauge pressure positive kan inni ta'uu danda'u yeroo pressure systemii guddaa ta'e pressure atmosphere xiqqaa ta'e. Negative kan inni ta'uu danda'u immoo yeroo pressure atmospheric pressure system irra guddaa ta'e gauge pressure kun negative ta'a jechuudha. Kanaaf hariiroon jara kana fakkaata jechuudha. Paartiin itti aanu absolute pressure. Absolute pressure jechuun karaa biraa total pressure faa jedhama yookaan immoo pressure waliigalaa yookaan dhiibbaa waliigalaa. Absolute jechuun bakka the total jechuudha. The total yookaan immoo kan waliigala generally isa ta'e jechuudha. Kanaaf absolute pressure defined as the sum of gauge pressure and atmospheric pressure. And atmospheric pressure. Kan jalqaba irratti maal gauge pressure the difference between the pressure of the system and the pressure of atmosphere. Yookaan immoo gauge pressure pressure systemii irrisu pressure atmosphere jenne. Inni kun immoo absolute pressure yookaan immoo pressure waliigalaa immoo pressure gauge ida'u pressure atmosphere kun wal qixa karaa biraa jechuudha. Absolute pressure qixxeeta pressure of the system jechuudha. Maaliif gauge pressure yoo pressure of system minus pressure of atmosphere yoo bakka buustan minus pressure of atmosphere plus pressure of atmosphere wal dhabamsiisa negative plus positive yoo ta'eef sanaa booda pressure of absolute qixxeeta the pressure of system ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gama biraatiin pressure of absolute pressure of system dha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa garaagarummaa gauge pressure fi absolute pressure gidduu jiru adda baafachuu qabdu jechuudha. Mee fakkeenya tokko ilaallu. Fakkeenya handaawwatiin makeessan irra jiru hojjetamee jira achirrattis garuu iddoo tokko bakki ifa hin taane jiraachuu waan malaniif waliin ilaalla sammuu deeffasinii ta'uu maladhee yaala. Example isaa akkam jedha. Example tokkoffaarra jiru a submerged wreck is located 18.3 meter beneath the surface of the ocean off the coast of South Florida. Then determine A. Gauge pressure, B. Absolute pressure on a scuba diver who is exploring the wreck. The density of the seawater is 1025 kg per meter cube. Asitti egaa kennamaa nama qabnu heetii 18.3 meetira qabna. Submerged wreck is located 18.3 meter. Gaafa dhu location isaa hechiin irratti argamu 18.3 meetira. Density of the seawater 125 yookaan immoo 125 kg per meter cube qabna jechuudha. Sanaa booda maal gaafate gauge pressure fi absolute pressure. Gauge pressure pressure of system minus pressure of atmosphere dha. Absolute pressure immoo pressure of gauge plus pressure of atmosphere dha. Sanaaf mee deebiinsa akkaataa kamiin hojjenna maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. Pressure of gauge rho gh jechuudha. Rho gh kun rhoon yookaan density of the sea water 125 kg per meter cube dha. G'n 9.8 meter per second square dha. H'n 18.3 meter dha. Sadanuu kennamaadha jechuudha. Kanaaf kun the density of
fluid the pressure of fluid produced on what h warra qaban yookaan immoo rukkinaa fi h warra qaban jenne jalqaba slaidii meeqaffaa irratti ilaalle slaidii lammaffaa sadaffaa irratti ilaalle jira. yeroo height fi density dhaan nuuf kennuun pressure waan gauge pressure rho gh dhaan kennama jenne achitti ilaalle jira. kanaaf jarreen kana sadayyoo waliin baay'ifne guutuu sirriitti waliin baay'istan meeqa argattu 1.83 baay'isu 10 to the power of 5 over meter per second square yookaan immoo 182 kilo pascal argattu jechuudha. 182 kilo pascal. amma pressure of gauge arganne jechuudha yookaan immoo gauge pressure arganneerra. inni barra jiru absolute pressure immoo gauge pressure plus atmospheric pressure. amma gaa atmospheric pressure nuuf hin kennamne eessa argachuu dandeenya waan jedhu gaaffii nutti ta'uu mala. kanaaf atmospheric pressure hubattanii toota jalqaba irratti maalan jedhu atmospheric pressure erga ibsinee booda the standard value of the atmospheric pressure or 1 atmosphere is equal to 101.3 kilopascal dha jedheen jira yookaan immoo 101.3 kilopascal atmosphere the standard value of atmospheric pressure. kanaaf yoo atmospheric pressure adda baafamee nuuf hin kennamne waan atmosferii sana fayyadamna. ammas keessatti waa'ee atmosferii wanti nuuf kenname tokko hin jiru. kanaaf atmospheric pressure yoo nuuf kennuu baates nuti kan fayyadamna waan atmospheric pressure isheetu sana fayyadamna jechuudha. kanaaf waan atmospheric pressure ni qabna gatiin ishee meeqa 101.3 kilopascal yookaan immoo 1.3 baay'isu 10 to the power of 5 newton meter per square jechuudha. sanaa booda gauge pressure irratti arganne irra 182 kilopascal qabna. ida'u 1.013 101.3 kilopascal qabna. sanaa booda jarreen sana yoo waliin baay'isne walitti daan 2.84 kilopascal arganna jechuudha. kanaaf egaa waan akkasii iccitii ishee akkasii yeroo tokko otoo nuuf hin kennin bira waan darbuuf waan akkanaa sirriitti adda baafannee hubannee maaltu naaf kenname maaltu kennamne yoo kana naaf kennu baate immoo kaman fayyadama waan jedhuga sirriitti hubachuu qabdu. kun iccituma fiiziksiin of keessaa qabudha. fiiziksiin koorsii kaan irratti xiqqoon jabaata wanti jedhamuufis kanaafidha. iccitii baay'ata. iccitii sana ammoo yoo bira ga'uu hin dandeenye hojjechuun baay'ee nama rakkisa. kanaaf inni guddaan shawaddaduudha tun tana fiiziksii konseptii isaa qabachuudha yookaan immoo qabiyyeen isaa maal jedha jedhanii yaada isaa hubatanii qabannaan wanti hojjechuu nama dhorku tokko illee hin jiru. kanaaf egaa paartii 2 keenya asirratti dhaabna. paartii nafti paartii 3 dha. waa'ee waa'ee buoyant force Archimedes principle Pascal's principle waan akkasii sana immoo guyyaa tokko itti yoo deebine ni xumurra jechuudha. kanaaf egaa walumaa galatti barnoonni keenya har'a kana fakkaata. adaraa jedhee irra deddeebi'ee kanan isin gaafadhu namoonni toora YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. hiriyoota keessaniif illee affeeraa share godhaan isiniin jedha. miidiyaa hawaasaa qabdan hundumaa irratti share godhaan isiniin jedha. galatooma nagaa ta'a nagaan tura hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.